waggaa afurii sitti himaa jiran ka horiidariin kararraa kaasanii gurbaan tokko daldalarraa ka'ee taa'eetuma bakka sanii dhiiroo yoom deebi'a ji'ee bakka san taa'u jiru. Horiidarii yoo tole namni mana isaa achi deeffatee yoo dadhabe namni biraa kaa danda'u dhufee asii godhatee jijjiirama ediit godhaa deema. Amma kun keessaafuu Harargee lixaa hoggaan siin jiru gara magaalaa Machaaraatii fi magaalaa Miicataa. Barboo geemiin isin namatti taphattan kun xiqqishoo bar namaa ni gala. Gibira takkaa guuramuu hin dhiifne wanni godhamu dachaan kadur daran dabalaa dhufaa jira. Wanna achuma ta'a. Maallaqa guuri gibira guuri tolchi kootu horiidarii godhi hawaasa hojii dachaasi. Filmaataas deemuuf hawaasni akkasii nama filata. An dhugaa isinitti himeetiin achi hafaa yoo fayyadaman dantaa keessanii. Dhugaa jirtu isinitti himeetiin isin keessa hafaan. Filmaataas deemaa jiruufu hawaasni asii waxxarame horiidarii wanni tokko hin jiru beelaadhuma mina hin beeku jechuu mala. Akeekkachiisa bareedaadha kun. Kanaaf hawaasaaf jijjiiramni tokko bakki hawaasni kubbaa isaatti taphatu oolmaan dargaggoota bareedaan tokko yoo jira ka kubbaa taphatu bakka itti taphatu godhanii ka taa'ee daawwatu bakka itti godhanii fi wanni kun godhamee hawaasni gara hojii deebuu danda'u qaba. Isin gaara koon teessan bar nu arrabsettanii gubattan gaafii bareedaa isin gaafadhan gaafii hawaasichi magaalaa keessa jiru narraa gabbai deeme ati fattaaltitti gaafii hawaasichi guutuun gaafachaa jiru. Kaan asirraa boombii ulaa irraa isinii bane. Wala arrabsa mootummaa tokkoon goone wala warra ganda bulchu tokko arrabsan goone garuu akka rafu jirtan qofaan argaa jira asirraa. Akka isin humbula afattanii daftara isinii kannan kagalme'e iyyuu kun amma lista akka mataa keessa isin dha'uun gaariidha. Daftara galmee kan isinii kannan tiraasii godhattanii rafaa jirtan. Xiqqaarraa hanga guddaatti akka rafaa jirtan bulchaa magaalaatiin kantiibaan xiqqaa guddaan akka rafaa jirtan asirraaniin dhaamsa isinii dabarsa. Hirriibaa kaa akkuma banii aadam kaan magaalaa isaa tolfachaa jiru magaalaa tanaas jijjiirama godhaa. Siigalee haa hoofuudhe iyyee. Yalla hoofuudhe yalla deemna raayyee. Remote la pakai TV double sini ya. Yalla cufuudha. Siigalee kanaafu warroonni Harargee lixaa saasa hirriibaa ka'aatii uummata tajaajila. Eeywaa magaalaa Harargee bahaatti hanga danda'amutti har'aan tana mee maaltu ta'e ilaala. Mee as ilaala naa wajjin. Suuraa tana ilaala mee. Amma suuraan tuni mee isee jirti bannaate yaa'u. In dhuftaa akkam. Suuraa arreefu poostii godhata magaalaa dadartana viidiyoodhaan. Aboo eessee jirti mee. Maa baareef. Amma nagarree bu'aan cikichikii hin danda'u. Amma cikichikii hin danda'u. Ilaala garseenaas jala gadhiiseen jira. Magaalaa dadarrirratti har'a bakka oolmaa dargaggoota bakka kubbaatti taphatan bareedaa godhaniiti lafa kaa'an. Amma galabaan ganda keessa achi jirtan. Warri Facebookatti bananii waa faarsaa waa arrabsaa maal jedhaniin gaafii nan si gaafachaa jiru kana gaqqabii ilaali malee dura afaan hin banin gaafii nagaan si gaafachaa jiran gaafii hawaasni hundi gaafachaa jiru hin rafinaa lafaa kaa hawaasa tajaajilaa sirritti. Hooggantoonni hin baana warri bulchaan Harargee lixaa guututti hin booyinaa immoo gaafii nagaatiin isin gaafadde. Nu arrabsettanii hin booyinaa gaafii nagaa isin gaafadde. Hawaasichi akka nagayaan isinuu dhaggeeffatu. Qalbuma guutuun yoo mootummaan filatee akka filatu. Wanni godhamuu qabu maali beektaa? Magaalaan ammarraa kaatee jijjiiramni akka dhufuu danda'u guddaan bareedaan dhufuu danda'u qabu. Sorry. Hanga wanni bootaa makiinaan itti shirja'u akka meedaan tana tottolchitanii waan hin jedhe tolchaa magaalaa qaqqabaa. Iyyata yoo mootummaan isin quba qabaachuu baate akka dhufeellee isin laalu akka dhaqeellee mootummaan achi dhaqee laalu isinilleen iyyatatti ol galchaa nutilleen dhaamsa biraan keenya wala Shimallisii wala Abiyyi gabbu'aa achillee laala maaltu godhamuu qaba. Boombiin boodachii dhootu boombii akka gaagura kanniisaa ta'uun oolchuu ja'a sodaadha. Ani dhugaa isinitti himan hawaasichi tajaajila akka biitii biraa argachuu danda'u qaba hawaasni Harargee lixaa. Sirritti mataa keessan keessa kaadha.
bulchitoota Harargee lixaa guutumaa guututti lafaa ka'aatii hawaasa tajaajila lafaa ka'aa hawaasa tajaajila tolfadhaa koriidarii akka banii aadam biyyi baalee tolfachaa jirtu Harargeen lixaa Harargeen ba'aa tolfachaa jirtu mootummaan bar Harargee san yaamee dhufee bar yaamachaan dhufee bar isinis yaamaa kottaan ulaalaa ijaan waan godhamuu qabu ijatee isin harkaa jijjiiramni akka dhufu godhaa ja'a yaama safaaxaan akkanaa isi jira isin daftara qabattanii bulchaan gubbaatis kajalaatis kagandaatis abbaan araddaatis hundi keessanuu lash marxoo ceekurraan darbattanii kunoo marxoo illee ni jirti marxoo ceekurraan darbattanii lash lish dalagaa sirriitti hojjedhaadha hawaasa tajaajilaa jijjiiraa baay'ee safaaxaan akkanaa isi jirti isin wajjanii namni waan isin laalu jiru isin barboo magaalaa ciroo kaasi baddeessaa kaasi galamsoon machaaraan miincataan gaadullo burraayisaan bayasiin bilqaa'een itti ibsa gabbu'i jijjiiramni bareedaan dhufuu danda'u qaba eenyu sabdanisin ispaaltii magaalaa tanarraa kaatee baalee seentu ispaaltii magaalaa machaaraarraa kaatee baalee seentu tamalla zeenaawii lafa kaaya ilaa irraa taa'u jira ispaaltiin mallas zeenaawii mallatteessee asirraan kaatee baalee seenti jedhan ilaa irraa taa'u jirti waggaa 12 moo 15 ijoollee jira namni hundi bar sammuun ni daleedi mee aficha irra boruu jijjiiramni dhufa jenna hawaasni taa'ee isin eegaa jira malee horiidhaa namni isin bar horota bareedaa hin buusne dhugaa rabbii isinitti himan karaan asirraa ka'ee baalee seenu horota bareedaa nagaatuun qabu jaalattanii jibbitanii haa isinitti hin naqanii wayyaa arrabsoodhaaf gaafii waan lafa jiru waan amma qabatamaan hawaasni irra jiruun isinitti himaa jiran amma ganna amma roobee mee ilaalaa waan hawaasni itti asii ka'ee baalee seenu jiru dhiyootana hawaasni baalee gubbaa gasseenna irratti namni 20 bakka dhume san eessa dhume beektaa akkamiin dhume beektaa by the way magaalaa gizee as seenan qofa tolchuu miti waan magaalaa nama fiduu danda'u tolchuu duraa ilmaa karaa itti makiinaan dhaabbatu karaa itti makiinaa horofni lixuun karaa itti dachiin tun hundi ta'u ispaaltiin asirraa ka'ee magaalaa ol seenuu danda'u qaba malee horiidara magaalaa keessaa dhagaa buusanii as dhaabanii ifaa qabsiisanii hagasit dhaabu mee gaafii kan isinummaa nu taajjaba warrummaan biyya bulchaa jirreettan warri Harargee lixaa qofarraa hin haasaa jirarraan andantaa keessanii kutaa biraa ofeetan warruma Harargee lixaa bulchaa jedhanii durataa itti aantuu itti aanaa jedhanii daftaraa fi qalama harka kaayanii taa'eetuma ummata wali callisee eegu jiru kanaan ajaa'ibu jiraa'u dubbachuu wallaalleetii miti adeeroo ilaal hawaasa guutuu dhugaa sitti himan hawaasni guutuun gowwaa sitti hin fakkaatiin gizee marxoo asirra kaatee deemu waa gamaa gama caljeessi ilaala ni beeka yoom akka dhukka'u beeka hawaasni akka boombiitti yoom akka gaafii si gaafatu beeka filmaata dhufaa jiru kanaafuu dafa hawaasaaf ammarraa horota buusaa ispaaltii buusaa sibirtoo buusaa eegalaa ispaaltii maali sobni kana waggaa meeqa guutuu by the way isin majnuun nama seetan nama waan beekne faa nama see'u maltan hawaasni guutuun hiishaa duwwaadha malee sammuun ni beeka hawaasni sammuudhaan ni beeka sammuun guutuudha hiishaa duwwaadha malee hawaasni mi haroo carcartana waggaa 10 meeqa guutuu isinitti yaabanii amma barana xiqqoo wayyooyte toltee osoo hin jenne wayyooyte dhugaa walitti himna laalaas keessatti wanni ati beekuu qabdu wala mootummaa tokkoon arrabsinee wala maal hin jenne yoo boochan gayyaatanii dachattiin dhufee isinii saffara abalutti maal akka godhaa jirtu mana akkam jaarrataa jirtu maal akka ta'u jirtu maal hojii dhiiftee maal akkaati godhu intala tamii hojii akkaati ganda keessa deemtu hojii dhiiftee warra bulchaatis intalti hoo eenyu hojii akka deemtu laal hawaasa ani keessaa bee yoo siin jee maal taate galmee teessan takkattiin akka isinii bana akka shimallisuu achirraa isin yaasu galmee teessan akkattiin takka isinirraa bana an likkitti gaafii kana hawaasni sirriitti argachuu danda'u qaba. Maaliif Harargee lixaa waggaa kana guutuu jijjiirama akka bakka biraatti argachuu dhabde? Magaalaa Ciroo barana galamsoo barana gizeenii fi bar abaluu bar feesbuuk irraan qarshii 50 horiidariidhaa gumaacha gizee jedhu ni rifadhe bakkaan jiru mudhiin na jette. Wallaahi ni rifadhe
Hogga zamaanoo poosti godhe. Zamaanoon bar abaluu keenya tokko mucaan bakka jiru hin beekan Awurooppaa jira UK jiraatee hin beekan. Abaluu bar qarshii 50 horiidarii gumaache. Abaluus bar qarshii 50 horiidarii galamsooti gumaache. Abaluus bar akkana horiidarii galamsooti gumaache. Waay magaalaa Dirreedhaawaa tam horiidarii Facebook irraa walii qabanii tolchan. Baalee kan Facebook irraa walii qabanii tolchan. Maaliif akka toomaatti gizee garii tooma jimaan tumanitti if cuubxamsa boolla hoyi. Naman jibbisiisina. Hawaasa dhugaa isinitti himuu barbaadan. Warri Harargee lixaa bulchineettan masxaqaqaa keessa galfadhaa hararraa. Hirriiba keessanii ka'a daftara isin kannan bobaa jalatti cinceessuu dhiisaa baasaa irratti barreessaa itti ol ergaa Shimallis itti ol ergaa maal gootan gaafii akka asii gaafatanii argatanii argadhaa. Shimallis ati mataan kee Harargee lixaa gabbuu ilaali. Jaalalaan kabajaan arrabsoo tokko malee isinitti mara. Gabbu'aati jijjiiramni akka magaalaa hunda bira dhufaa jiru. Oolmayni dargaggoota bakkitti hawaasni mootummaa arrabsuu dhiisu haa dhufu. Siif dantaadha. Hawaasni guyyaa kana guutuu bakka ooluun qabu. Oolmaa dargaggootaa bakka itti injoo yeroo jiruun qabu. Qama'ee gabbee Facebook isaa banatee waan arrabsee Facebook jijjiiratee mootummaa arrabsaa oola. Maqaan ni beeytan nama isin bira taa'ee afaan kaatu. Abaluu beeytan namuutu maqaa Facebook isaa jijjiiratee maal jee asuma taa'ee mootummaa waqaxaa oola. Maaliif kana godhaa jira beektaa namni? Maaliif kana godhaa jira beektaa namni? Oolmayni dargaggootaan jiru, hojiin akka duraanii koriidariin toleen jiru, namni tokko amma fakkeenyaaf gaafii kana irra deebiitiin isinii kaasa. Magaalaa machaaraaf miicataa fakkeenya fudhadhaa. Magaalaa tana akkam godhanii koriidarii ni kaasan. Har'a waggaa 2, 3, 4 gahee jira. Ni kaasan. Hararraa suuqii namaa hunda muxuuq godhanii kaasan. Namoonni duraanuu mul'ata qabu, namoonni daldalu jiru, namoonni waanuma sochoosu jiru, warrootuma ni biraarraa amma xuluu godhanii kaasan kana. Qabi gaana. Warrootuma ni biraarraa xuluu godhanii kaasan kana. Warroonni ni biraarraa xuluu godhanii kaasan kuni dalagaan isaanii dhaabbattee akka dursanitti dhiiroo amma yoo ka'ee dalagaa takka eegale ammas tarii boruu dhufanii waan kana kaasanii jee wanni ta'eetuma dalagaa takka jala fiigaa jira. Dalagaan harka dhaabbattee waan jirtuufi namni maal godha booda beektaa? Namni waan fedhu dhabe namni akka fedhu dhabe akkam feene taa'aa jiran. Namni kun booda maal godha? As garagalee qeeqa mootummaa eegalaa Facebook banataa siyaasa seenaa garanaan yaa'ii mashaakila hidhas yaa'aa dirgiin wal godhaa yaa namni. Kuni tasgabbii mootummaatiif tasgabbii hawaasaatiif tajaajilli hawaasaa dafee furmaata argatee akkuma magaalaa biraa godhaa jiran kanaas godhanii nagaya godhuudha. Yaa'u. Kana ijoon dubbii kanaa maali beektaa? Abbootiin dubbii kanaa maali beektaa? Warra Harargee lixaa bulchina jaan gubbaarraa hamma jalaa kantiibaarraan kaasii eenyuutiin gibira guurattu hunda gabbuusi. Xiqqaa yoo ta'e gadi aanaa gibira guurana fakkaata hin beekan. Guddaa hamma xiqqaatti xiyyeeffannaa hojii lafaa ka'ee maaltu godhuu qabaa jijjiiramni magaalaa tanaa maaltu dhufuu qabaa filmaata kana durattu jijjiiramni nagaa hawaasaa dhufuu danda'u qaba. Waa'ee jijjiiramni nagaa hawaasaa dhufuu danda'u qaba. Ciroorraa ilaa ibsaatti burraa isaan buusu ibsattiin baan ibsaa eessa daaroo abboodhaa ibsaatti. Magaalaa ciroorraa kaase jijjiiramni yeroo gabaabaatti hawaasaaf bareedaa dhufuu danda'u qaba. Isfaaltiin Zeenaawwiin mallatteessee du'e san ammaan tana asirraan baala seenuu danda'u qabdi. Hawaasaaf jijjiiramni haa dhufu. Koriidariin keessan haa bareedu. Dhaamsa bareedaadha. Kuni gaafii hawaasa guutuuti. Hawaasa guutuu gaafii keessan asiin itti cabsaa jirra. Gaafii nagaati sheer godhaa hunda isaanii biraan ga'a. Ani irra naqabii achi naqabii nam tokkos waan wala mootummaaf wala maaliis hin tu'in. Ani gaafiin kun hedduu mataa kana keessa na deema gizee hunda. Gamana gizee asii waa ilaalan Harargee gizee jedhan Harargee hunda waliin yaaman kijiba bafaami. Harargee lixaa jijjiirama argachuu danda'u qabdi akka Harargee bahaa jijjiiramni godhamaa jiru. Kana maaltu godhaa jira? Bulchituu aadde eenyu miskii jedhaniin barana asitti Harargee bahaatti jijjiirama bareedaa fidde jedhaniiti. Waan isiin gootee fi badhaasa isiin godhamtuu fi haalli magaalaatii fi wanni hundi jijjiiramni dhufaa jira. Mee guyyuma tokko mee jijjiirama akkamtu dhufe jedhanii Harargee lixaatii gabaasaa jira. Namnummaan tokko ka badhaasa fudhatuu ni jira. So wanti saanaa xiqqaa akkanaa tokko kunoo abbabaa tana fakkaata akka laphee qabatee dhaabbata waan godhee hin beekani. Adeerochi deemi jijjiirama fidi dalagii hawaasa kee jijjiiri. Wanti ati qafoo suuraa teetii laphee qabattee dhaabbattuuf hin jirtu. Iyyata galchi Shimallis tol. Kallattiin akkatti iyyanni sii dhaqu goone asiin
isin illee kallattii waraqaatti barreessa hoottu nu laali hoottu jijjiirama nuu fidee akka hawaasni haan fiddee jiin abiyyiinis dhaqee dhufee isin haa laalu galchaa isinis akka namaati nama isinis sammuun teessan nama baalee yeroo meeqa dhaqee ilaale dirqaawaa yeroo meeqa dhufee ilaale jijjiiramni akka achi dhufu jiru haa dhufu. Amma faarsee bulaa keenya tokko tokko kagaraa cumaa warra harargee lixaa tanaa fi warra harargee ba'aa keessa jirus waan kana qaqqabanii ilaalan. Qama'ee faarsee gaafiin kun hedduu sammuu isaa laal maal jaabeeta. Ani waan waggaa 4-5 isinitti haasaa jira. Horiidarri arraan tana kanatti hawaasni hojii dhabee kanatti harka maratee taa'u jiru kuni waan waggaa 3-4 kan ani isinitti himaa jiru. Takka armaan ulf armaan horanii armaan dhalchiisanii wayi ja'a dayyuusni kun. Dayyuustichi kiyya kun maal jaabeeta. Arma horanii armaan dhalchiisanii. Wanni hundi jijjiirama suutaan dhufti. Adeero lafaa kaati hojjedha. Wallahi ummatuma kiyya kana gisee garii naa ajaa'ibda. Warra waa bulchina jedhan kanaaf hin gaafii tana qabaa gaafii kana fudhattanii har'aa fi isin gaa isinillee sheer godhaa biraan gaa hawaasni warri quuqamne kun isinit dhaabbatu hundi keessan kaa. Bar atummaan kanummaan ganda bulchu jiruu bar abbaa araddaarraa kaasii kantiibaa magaalaatiin kaasii waanuma feeteenuu ta'e gaafiin kudhatus man ajaa'ibu atummaanuu mataan kee fakkeenyaaf yoo waan baalee haasawan ati hagamta akkasit dhaga'ama. Yaani waan kana jijjiirama hawaasichaa fidate jijjiirama warra kantiibaa magaalaa jijjiirama waan kana isaantu walitti dhaabee mootummaa iyyata galfatee waan kana godhaa jira. Warri Jimmaa akkasi warri Harargee bahaatuun akkasi guutuun isaanii isinoo maaluma godhu jirta. Gaafii fedhe isinirraa qaba warra waa bulchitanii baana bulchina jettanii galmee harka qabattanii nyaatan. Galmee sanarratti kana booda bobaa jala keessanii yaa'ina. Galmee sanarratti waan bareedaa caaraa yeroo gabaabaa keessa walitti dachaana. Kantiibaan dubbii tana sheer godhi si umajee si fayyada. Adeero ati agartee hojjetaa mootummaa taatee jirtu ni beekame atuu si fayyada sheer godhi. Jaddaal kiyya dubbiin teeti si laallata. Zimu umajee sheeruma godhan. Arrabsee mootummaa keetii wayyaas keessa jira. Dubbii nagayaatii usii sheeruma godhe si fayyada. Magaalaa tee boroo dhufanii si bareechan. Dantaa filmaataas deemaa jiruufu. I don't care an nagal. Yaa gaafii hawaasa guutuuti. Waggaa 8-9 arraan tanatti. Wani jirame tokko jiru. Maal jechuun jira beektaa? Mana yoo irratti jaarrachuu irra jaarrachuu jedhanii hawaasa mudhii futanii mana jalaa kaasanii. Gaafii kanaa kun I don't care an nagal. Haya hawaasni lafa isaa baadiyyaa qabu gurgurateetu har'a dachaafatu mana isin jalaa kaastan san. Maaliif magaalaan isaanii bareedere namtichi kun akka dafee magaaluma baadiyyaa lafa baadiyyaa qabu gurguratee mana as deeffatee hojii daldala isaatiin seenu maaliif hin goone kun gaafii keetii ati gaafii kana hin qabdu ati gaafii kana hin qabdu kantiibaan hin baan bulchaan araddaa baadiyyaa haga bakka fedhe gaafii kana hin qabdu ati hawaasni rakkoo mootummaarraan qabu dantaa mootummaatu qabu fakkeenyaaf haa jennu lafa baadiyyaa isaa gurguratee horii qillibii godhee qabu sa'a gurguratee fidee mana as deeffatee daldala isaa eegaluu deemaa jennu. Horiidariin kun yoom godhamee gurbaan kun asitti deebi'uu danda'e? Ishimee yoom asitti deebi'a fakkeenya. Horiidarii waggaa 4-5 lakkoofsee waggaa 6 lakkoofsaa jira. Yoom gurbaan kun mana jalaa ka'e san asitti deeffatee hojii eegalee